Bitootessa 2026 akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaa isinitti himna haga xumuraatti nu waliin tura. Naannoo kibba Itoophiyaatti balaa lolaa fi sigiga lafaa mudateen lubbuu namaaf qabeenyarra miidhaan qaqqabe. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Gaammootti balaa lolaa fi sigiga lafaa cimaa aanaalee sadii mudateen lubbuun namoota 64 darbee namoonni 64 immoo hanga yoonaa bakki bu'an hin baramne. Walumaa galatti namoonni 126 dhabamuu isaanii kan ibse waajjirri poolisii godina Gaammoo reeffi namoota 64 hanga ammaatti argamuun ibsameera. Ajajaan poolisii godina Gaammoo Inspektar Abrahaam Buhee odeeffannoo haga ammaatti walitti qabame irratti hundaa'uun reeffi namoota 64 argamuu mirkaneessaniiru. Inspektar Abrahaam akka ibsanitti aanaalee balaa sanaan miidhaman sadii keessaa aanaan Dachoo Baabbaa haala hamaadhaan kan miidhame yoo ta'u, reeffi namoota 59 achitti argamuu ibsanii reeffi namoota 5 hafan ammoo aanaalee Bonkee fi Kembaa keessatti argamuu ibsaniiru. Hojiin lubbuu baraaruu fi namoota reeffi isaanii achii buuteen dhabames barbaaduu irratti xiyyeeffannaan hojjechaa jiraachuus dubbatan. Gama biraatiin hooggantoonni godina Gaammoo aanaa Qambaa bulchaan olaanaa gandichaa Addee Alamuu ibsa kennaniin roobni cimaan bitootessa 2018 akka lakkoofsa Giiziitti ganama sa'a 12 irraa eegalee roobeen lubbuu nama 2 darbuu fi qabeenyi birrii kitila 8 ol barbadaa'uu ibsanii akkasumas lammiilee sababa balaa sanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an deebisanii dhaabuuf hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu fi haga ammaatti buqqaatotaaf gargaarsi nyaataa meeshaalee wal'aansaa birrii 300 ol ta'u dhiyaachuu ibsaniiru. Akkasumas namoonni 1,000 ta'an balaa kanaan qe'ee isaanii irraa dhabamuu eeranii naannoo kibba Itoophiyaa keessatti adoolessa 15,2016 godina Goofaa aanaa Keechoo Shakkaa Goosdii ganda Geezzee Goofaatti balaa sigiga lafaatiin lubbuun namoota 250 olii darbuu dabalatee irra deddeebiin balaa sigiga lafaatiin lubbuu namaa darbaa turuun ni yaadatama. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa Horroo Guduruu Wallaggaa Bahaatti raawwatame balaaleffate. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessatti raawwatame uummata Oromoo irratti kan xiyyeeffate jechuun ibsa balaaleffannaa baase. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaan uummata nagaa irratti raawwatame sun humnoota hidhatanii faannoo Amaaraa jedhaman kan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaatiin deeggarsa argataniin jechuun himate. Addis Standard jiraata Abee Dongoroo tokko odeeffachuun natti himaniiru akka jedhetti bitootessa 2026 finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jechuun of waaman godinoota aanaa Abee Dongoroo 4 seenuun manneen jireenyaa abbootii qabeenyaa Oromoo 180 ol gubuu, daa'imman 3 ajjeesuu fi namoota biroo 3 ajjeesuu akkasumas loon 100 lakkaa'aman saamuu Addis Standarditti himan. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa bitootessa 2026 baaseen taatee sana booda guyyaa 2 keessatti humnoota raayyaa ittisa biyyaa bakka sanatti argaman Abee Dongorootti ganda Arusee seenuun manneen qonnaan bultoota abbootii qabeenyaa Amaaraa 200 ol gubuu ibseera. Woboon ibsa isaatiin mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo Oromiyaa walitti bu'iinsa uummata Oromoo fi Amaaraa gidduutti hammeessuun akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamaa jira jechuun himateera. Akka meeshaa siyaasaatti itti fayyadamaa jiru jechuun himateera. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo dabalee furmaanni rakkoo kanaa mootummaan federaalaa hooggansa irra jiru aangoo irraa kaasuun akka ta'e ibsee uummatni saboota biroo biyyattii waliin ta'uun rakkoo kana furuuf akka socho'u waamicha dhiyeesseera. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo rakkoo nageenya hamaa mudachaa jiru irraa kan ka'e ajjechaa fi buqqa'insaaf saaxilamaa jiraachuu irra deddeebiin iyyataa jiru. Jiraataan maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan Addis Standarditti akka himanitti humnootni hidhatanii finxaaleeyyii Amaaraa jedhaman bitootessa 2026 naannoo sa'aatii 10 irratti kallattii 3 gara aanaa Abee Dongoroo seenuun haleellaa raawwachuu himan. Akka jiraataan sun jedhanitti haleellaa sanaan hojjetaan mootummaa Kumarraa Shunaa fi qonnaan bulaa Fayisaa Dhaabaa jedhaman ajjeefamuu himan. Kana malees gandoota akka Gulantee, Caayii fi Kotichoo keessatti manneen jireenyaa 30 ol gubachuu, miidhaan guddaan lammiilee nagaarra gahuu fi uummanni hedduun qe'ee isaarraa gadhiisanii gara bosonaa fi naannolee ollaatti baqachaa turuu himan. Jiraattonni hedduun mootummaa irraa eegumsa gahaa dhabuu isaanii himachuun deeggarsa yeroo ariifachiisaa akka barbaadan ibsaniiru. Rakkoon sun yeroo dheeraaf itti fufaa tureera. Amma garuu daran hammaateeraa jedha jiraataan sun. Iyya keenyaaf birmannaa tattamaa barbaannaa jedhan. Jiraataa biraan rakkoon nageenyaa sun yeroo hedduu irra deddeebiin mudachaa turuu ibsuun hanga ammaatti qaama mootummaa godinichaas ta'e kan naannoo Oromiyaa fi federaalaa irraa ibsa ifaan kennamee fi gargaarsi isaaniif taasifame akka hin jirre himaniiru. Jaan Dochebelee gama isaan jiraattota aanichaa wabeeffachuun haleellaa hidhattootaan raawwatame jedhameen namoonni nagaan 4 fi humnootni nageenyaa 3 ajjeefamuu bitootessa 4 2026 gabaasee akka ture ni yaadatama. Jiraattonni
DW'n dubbise taatee kana hordofee yoo xiqqaate namoonni 7,000 ol ta'an qe'ee qabeenya isaaniirraa kan buqqa'anii fi horii 100 ol saamamuu fi manneen qonnaan bultootaa hedduu gubachuu eeraniiru. Taateen sun Abee Dongoroo ganda Hoomaa Galaasaa dabalatee gandoota 4 keessatti kan mudate ta'uu fi namootni hedduun amma gara magaalaa Tulluu Waayyuutti baqatanii jiru jechuun DW gabaasa isaa keessatti eereera. Godina Horroo Guduruu keessattuu aanaalee akka Dongoroo fi naannoleen ishee waggaa darban keessatti rakkoo nageenyaa walitti bu'iinsa hidhattoonnii fi humnootni adda addaa gidduutti uumamuun jiraattonni qe'ee isaaniirraa buqqa'aa turuun ni yaadatama. Hagayya bara 2024 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo keessatti yoo xiqqaatu namoonni 15 ajjeefamuu bulchaa naannichaa fi jiraattonni Addis Istaandarditti himanii turan. Jiraattonni Abee Dongoroo haleellaa sana kan geessisan hidhattoota faannoo ta'uu dubbatanii balaan sunis gandoota akka Charruu Horoo Shooteetti mudachuu eeran. Yeroos bulchaa aanaa Abee Dongoroo kan turan obbo Katamaa Waaqumaa ajjechaa sana kan geessisan humnoota finxaaleeyyii faannoo ta'uu Addis Istaandardiif mirkaneessanii turan. Dabalatas hagayya 2025 waggaa tokko booda haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannoo taasifame jedhameen namoonni 25 ol ajjeefamuu jiraattonni Addis Istaandarditti himanii turan. Haleellaa hagayyaa 2025 dhaqqabee tureen namoonni 26 battala ajjeefamuun kan gabaafame ture yoo ta'u 21 immoo eessa buuteen isaanii dhabamee turuu jiraattonni Addis Istaandarditti himanii turan.